jallisiiske akkasii isa keessaa Oromiyaan argaati jirtanii halluu diimaadhaan kan hallame kun Oromiyaa jechuun handhuura biyyattii kanaati. Biyyattii kanaaf handhuurri Oromiyaa biyya guddaa saba guddaa hedduudha. Diinni hawaasni kun akka hin guddanne akka inni gadadoottaaf akka inni duubatti deebi'u hawwuu fi waggaa dheeraa biyya lafa bisoomtuu kana xuuxatee bare suni illaaltu laal walakkeessa keessatti walitti dhuftee cituuf kaatee jirti. Diinni istiraatejii isaanii jalqabaa Oromiyaa baaf Oromiyaa lixaa jedhee diimaa kana addaan kutee akka adda addaan nukutu kan yaalamaa jiru. As fantaalleetiin as ce'anii asfaaltii daandii guddaa qabatanii akka isaan addaan nukutuuf deeman ni beeku. Mootummaan irratti dammaqus haxiisus biyyi keenya moo keenyaa miti jedhama. Oromiyaan keenya moo keenyaa miti. Nu adda ba'uu ni feena. So agattii diimtuu akkasitti ilaal walakkaan adda cituuf deemaa jirtu san gamni kaan gama lixaati. Gamni kun gama bahaati. Bahaaf lixa adda kutanii Oromiyaa yoo xiqqaate sagalee isaa adda kukkutuudhaaf istiraatejii deemamaa jiruu fi fedhamaa jiru akka Oromoon tokko hin taane akka Oromoon hin ijaaramne ka godhanu kun sammuu keenya keessa deessu nutti mul'isuu fi kanatti aansuudhaan godinaalee Oromiyaan diimaa nama qabdu sun maal fakkaatti kan jedhu asirra jira. Isinif dubbifamaa. Godinaaleen Oromiyaadhaa godina 20 turanii lakkaa'amee taa'eeti jira. Godina 21 jechuu kooti. Isaanan kun hundumtuuyyuu kan isin hawaasni kun keessa jiraataa jirtanidha. Akka haaraa ammaatti garuu godina Booranaa bahaan 22ffaan itti dabalameeti jira. Waggaa kana keessa mootummaan naannoo Oromiyaa irratti murtoo guddaa kan kennee jechuudha. Oromiyaan magaalaa 21 fi godina 21 fi magaalaa 19 qabdi ture. Magaalaa 19 kaasitti argaa jirtan kan karaa garasiitiin tartiibaan taa'ee jira. Magaalaa Adaamaa, magaalaa Roobee, magaalaa Shaashamannee, magaalaa Baatuu, magaalaa Sallaa, magaalaa Mojoo, magaalaa Bishoftuu, magaalaa Duukam akkasitti jedhee 19 lakkaa'amee ture. Magaalonni kun magaalaa gurguddoo Oromiyaa jalatti hundaa'an. Bultumni isaaniidhaa Oromiyaa jalatti. Akka dabalataa takka yeroo ammaatti immoo ka dabalamee jiru magaalaa Moyaalee, magaalaa Bulee Horaa jechuudha suni, magaalaa Aromayaa, magaalaa Shanuu, magaalaa Aggaaruuf, magaalaa Mattuun kan duraan godina jala bulaa turan amma garuu Oromiyaa jalatti akka waatan caasaadhaa diriirfameedha. Karaa biraatiin magaalota kana keessaa lakkoofsa 8-7 yoo ilaaltan magaalaa eenyuuti? Magaalaa Bishoftuu fi magaalaa Duukam walitti hidhamanii kutaa magaalaa tokko ta'anii jiran. Kan sana gajjallaa jiru sagalii kaasee ga 16tti ka jiru magaalaa Galaan, magaalaa Lagaxaa, magaalaa Sandaafaa, magaalaa Sulultaa, magaalaa Buraayyuu, magaalaa Olotaa, Sabbataa, jarri kun dhiifamanni sun kan biraati walitti hidhamanii magaalaa Shaggar jedhamanii kan ijaaraman. Olotaan isaanuuf danda'anii Shaggar jalatti utuu hin ta'in akkuma isaanii too jiraatan iyyuu kanarraan kanafi magaalaan Shaggar kun magaalaa Finfinnee keessaa kan itti dabalatanii magaalaa Shaggar jedhamanii yaamamanii jiru. Har'a gaachiniin walitti qabamneef cidha eenyuti? Cidha magaalaa Shaggar sanii jechuudha. Akkuma argitan godinaaleen Oromiyaan qabdu halluu magariisaa kana yeroo laaltan kana fakkaata lakkaa'amee taa'ee jira sanirran darbaa. Akka maqaa duriitti godina addaa naannaa Finfinnee jedhamee beekama. Godinni addaa naannaa Finfinnee isiin adiin
keessa jirtu sun magaalaa Finfinneeti. Kun immoo diimaadhaan tuttuqamtee naannoo jirtu kuni godina addaa naannaa Finfinnee jedhamee akka ijaarsa duraanii sanatti kan ture. Godina addaa naannaa Finfinnee. Godinni addaa naannaa Finfinnee kun magaalota ammaa kanas of keessatti hammatee kutaa magaalaa baadiyyaa illee of keessatti hammatee godinni magaalonni illee Oromiyaa jalatti bulanii magaalota kana naannoo warra jiran baadiyyaa garaa dabalatee godina addaa naannaa Finfinnee jedhamanii yaamamu. Isaan kana fakkaataa sanuma isin hubachiisuuf magaalaa Shaggar jechuun isaan kana akka ammaatti magaalaa Shaggar jedhamee isaanitti isaan dhufneef kana fakkaatti. Finfinneen walakkeessa ka jirtu adii kana. Finfinneen kan Oromiyaati. Falmiin sabboontota Oromoo bahaaf lixaa ka jedhaa ture. Arras sana hin dhabne miti sanuma inni. Garuu waggoota dheeraadhaaf daangaan magaalaa Finfinnee fi magaalaa naannoo Finfinnee jiru kun addaan baafamee beekamu ture. Pirezidaantii Ali Dala Ali Hasan Ali yeroo sanaa kaasee falmiin kun kan ture kaammaa miti. Jalqaba irraa kaasee jechuudha. Daangaan koo beekamuu qaba. Al tokko balaan waan gaarii fudhatee dhufa. Bara 2007 Qinijjitiin gaafa ammaatee jedha. San dura obbo Mallas Oromiyaa kan jedhamu as Adaamaatti guramu jedhanii mana gaariitti nu ijaaraniiru. Ijaarannee sitti galleef majlisni Oromiyaa achitti akka galuuf lafti kennameeraaf ifin kan federaalaa iyyuu kennameeraaf galma abbaa gadaa nu ijaaramee jira. Qinijjitiin bara 2007 gaafa dhufanii dargaggootaa fi wantoota garaa Finfinnee keessatti qindeessanii yoo qaban Oromiyaa ol nu deebi'aa. Qinijjitii 97 dhiifamu 2007 miti. Ol nu deebi'aa Oromiyaadhanii Oromiyaan nu deebisanii manni keenya achi nu hafee achitti fayyadamaa jirra. Mana keenyatti sondoobinee jirra jechuudha. Kunoo kanaafuu balaan tokko bu'aa keessaa qaba. Balaa qofa miti. Kanaafuu achirraa kaasee falmii sun itti fufaa ture amma walumaa galatti kaartaan magaalaa Shaggar kana fakkaataa daangeffamee jechuudha. Isa kana tartiibaa maqaa kutaa magaaleedhaa isiniif fidaa akkasumatti ilaala. Kaadhimamtoonni keenya guyyaa irraa amaanaa uummataa baadhatan iddoon isinitti hojjettan kana fakkaata. Bakki isin irratti hojjettan kana fakkaata. Naannoo kana mara kalariidhaan kan taa'e kun hundumtuu nuuf taa'ee jira. Buraayyuu jedha, Gaxaafoo jedha, Furii jedha, Galaan Guddaa jedha, Gafarsaa Gujee jedha. Warri kun 12 laal kan lakkaa'amee taa'ee jiru kun magaalaan Shaggar akka yeroo ammaatti kutaa magaalaa 12f aanaa magaalaa 36tti qoodamee taa'ee jira. Kutaa magaalaa 12f aanaa magaalaa 36. Kun Shaggar jechuun isa kana. So haadhimamtoonni keenya guyyaa irraa amaanaa uummataa fudhatan akkuma dura kaasisan manni kun caasaan isaadha. Asii keemman siidaatti gad diriira jenneeti jirra. Nuti gaafa godina addaa naannaa Finfinnee ijaaraa turre akkaatuma magaalaa sanaatiin magaalaa 8 caasaan keenya durayyuu ijaarameeti jira. Amma garuu magaalaan 8 sun wal keessa makamuudhaan kutaa magaalaa 12 fi aanaa magaalaa 36 ta'eeti jira. So amaanaan isinirra jiru maali? Ka magaalaa Shaggar erga hundooftanii gadi buutanii kan kutaa magaalaadhaa kan duraa bakkuma isaatti kaan akka sanatti hojjechuutu isinirraati eegama. Kan sana gadi maskinni hin jira, gandi hin jira. So kanaafuu jennaan bifa kanaan ijaaramuutu nurraati eegama. Mee tokko yoo raallu kutaa magaalaa kana gara kanaan aanaatu jira, gara siin kutaa magaalaatu jira. Galaan Guddaa irraa eegala. Galaan Guddaa jala aanaa meeqatu jira? Aanaa 3tu jira. Daalatti Galaan Guddaa fi Lakkulee Geede. Jarri kuni aanaa
كتا مقالا قلان قدا جلت ترقم قلان قدا قنا إجار قلان قدا مغنا قد بؤي آنو تيكنا إجارات إني كبران سبتا جلا أفي مغولي في وكوكا كانت جراني إسان كنس بفكنا نانان تاجرا فريدا أفي كربو فري في غفرسا غوجيني غفرسا غوجي جلا جرتي بفكنا إلالو نورا دمداما برايو جلا آنولي ديما غفرسا برايو أجرسو غورو كتا جركونا سجلا جرو ملكانو النوتي إسانس كنو كنمان تاجرا كوية فجيتي غلانا الربسا وديسا تلو ديمتو جركون أشجلا جلن غلان سكما كان أنا متا ساجرا ولو ما غلطتي مغالك ألما أنا صدومي جا كانت تجر كنافو وجي قدات ميقر عسان كن نبمون قاونو توميجر عسان كن نبمون ركونو توميجر مرتاها أصدر كمس كايون جارس مجلس كنا بيكمادا وان ملفاي مسيسس ونغافا تشيسس ميتي تغارو أما كنا جنة كبنة تجرا مسجدولين أكاتا مغالا دوريت نقام مغالا دوريت مالي في عسان أمن جارم يكون أمن عسان كي نوان نجارم نف مسجد كنا تجد جنة دباسون الرنجيني أكا مغالا دوريت مغالا برايوت مسجد إباب صدوما قام سبتا رت إباد ديدما قام غلان الرت سديت قام دوكان الراس دي قام ناسون سدن سافدتي غرا مغالا بشوفتو تديميتي سندافا لغقافو ديجمي لما قام سندافا سديت قامنا سندافا نكو مسلا كاس دودا كاسني إناني سادا فيتشي جلتة إنان سادا مغالا شجر جلجلا تولي كم تو ديجمي لما كيس سادا سندافا تشيتي كم تو غرنت تسكيتي وجيس نيلالا تقول إني كم دران سلولتا ديجمي أفر كمنا ولوتان كسدك كبتي غردي ميجا كنافو ولو ما غلط تكاتالا كوسا دوري سنان مسجد إبافي إبا سديف أفرطمي سديك أمنا مغالا شجر كيسا كنغرا ستيتي كنغرا نتيتي أكو مجروتي تاي إبا سديف أفرطمي سديك أمنا كنافو جنان إيغا أما كنا جنة آسان كينيا مني مري إموت سلام مانا نورميا آسا متا سادن بهيني أبتاتي تكنديمو أبمو يرود ما يرودان سياسنا جيرامو برباتي سكنجلو كن أكف درالات وان مريني وان الدرو جيني وان تيف أما كانو تجارو ديمنو كنا قبابين من برون انتيس كنا فكاتي وفاتا غلطوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الرئيس أولانا مجلسا لأنه أروميا خبجمو الشيخ مصباح عبد الرحمن خبجم بقسانتنا ديبسا. الله أكبر. الله أكبر فلله الحمد. شجر ورا شجر كناتي السياسة جانا ورا شجر كنا جديس جد شجر كانوا ساقر رجلا مقالا شجر كنا فكاتا أكا أمة مسلمات أكا هو قنطوت من المسلمات أكا منا خنات تاريخ جبابا شيني خيني مخاصني جرو ورسلا جاءتني سديت الراقبة ديما الحمد لله الرب كتر جيجر ركولين كتالي مقالا شجر كان خيسة على الشاجر وفي أمة الإسلامات في موتما جدو جروهن كوري خنان حتى تمام كلت معنا كهيكت أو ويوان كموف ولا ما وطافي حيونينس
kan du'aa itti godhanii fi kan kallattii qabsiisan irra waan jiruuf majlisni federaalaatis jira, muftiin biyyoolessaatis jira, ulamaa'ota bakka buutonni jira, qaamni mootummaa shaggar jira, qaamni barbaachisu. Paartiin badhaadhina magaalaa shaggar jira. Ulamaa'iin ergatti dabarsuu qabu. Tanaaf gallakkisuu jennee deenyaan. Tanaaf deenyaan abshir. Abshir. Har'a deemuu hin jiru. Kanaaf inshaallah achumaan itti aansinee akkaataa dhiheessa qaadhimamtoota kanaatii fi bulchiinsi magaalaa shaggar kun eenyu akka ta'u, akkamitti akka qaadhimne, akkamitti akka baafne, akkamitti akka calalamne sagantaa kana fakkaatuu fi achumaan kana kan gaggeessu itti gaafatama masjidaa fi awqaafa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheekh Abdul Hakiim gara waltajjiitti nafeeraa falyatafaddal mashkuuran wa ma'juuran. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمو دكتور جيلان خضر مفتي أفريقيا في مفتي إثيوبيا، كبجمو شيخ جمال موسى جلو بريزدانتي مجلس نانو أوروميا، كبجمو شيخ أمين إبرو تجافتما دعوة في بينكم إسلاما كان إثيوبيا، كبجمو دكتور محمد حامد الدين مفتي مسيس مفتي إثيوبيا في علماء إثيوبيا، كبجمو شيخ محمود حسين دكتور محمود حسين إتي أنا بريزدانتي مجلس أوروميا، كبجمتوتا هوغنتوتا مقالا شقري في هوغنسا أوروميا رادفتن، كبجمتوتا مجلسوتا مقالا شقر رادفتن دردرسو وامتشكينا كبجاني ديفاما كبجما سفيان أحمد كورو جرا وتشيفتو مجلس فدرالا مجلس فنفنيدا هندي كيسانو وامتشكينا كبجاني دفو كيسانيف مقام مجلس أوروميا تنقلتو ما سنينجدا ربي سنها كبجو كيستو هوغنسا مقالا شقر كولين بيني كبيرشنا إن ولين بيني كبيفولين بيني كباريدا بوشا ولين بيني عليها كليس بريسني في أتأكلتي كم جتني قلتوا إنه أرجمو كيسانيف مقا من مريض موت سلام ماتين ألفنا في كبجاك أبو سليم سوبر بانا تكبيرنا كبجاك إنه يبصر الله أكبر. دكتور درو كنا درو البيننا في إنسان قدسنا اللي سودينه درو درك أمولين باتورة ولي رجتاتورة إنسان اللي رو كبجاني أستر كم إنسان تفقلته ما يشوف بانا أني قاعد يمتوت سنية سدرو درسو قاعد يمتوت اللي سودرا أكاتا اتقاد من سنية تمنا مقالان شجر إرجع لبسي هندي فمني سي أوفيشال تيرا مني مريض موت سلام ما أوروبيا عرفني مقالات صدق كيسا مقالوني شنن شجر كيسا كأولن كمجلسة عاسا مجلسة كأنك أبان تجرا إسانس سبتا برايو سلولتا غلاني في لغت أفوت هاتو ملكوتا مقالات تدان قودا منيرا إسان اللي مقال كتالين مقال أهاروا أصدبل من كاكا كويه فاجراني كبرا اللي ججران مقالوتا كنين كيسا كمتيك على إماما مسين سار قلنا كجر سريت بالشنان إيقامري أنين بودا كوريو جراو وچفتو قوتو ولين هو قنسا مقالوتا شرن كان الراك أبنو ولدتك أبني مريسك مري كانان إنو نمني مجلسة كان فندورة تركان فتشيسو دندقو كجرو سريت بالشنان مريان أكاتا نموت التفلة توقفا بيكمسا إسلام الرا أمانتي إسلاماتي أمانما تو إساني الرا صدفا نما تسقبي في نجاج على تو إساني الرا نما عمر إمبلشات تو إساني الرا موتم في حواسا كنا نما ولد تاركسو تو إساني الرا كنين الرا ولاقا كان يكست في النجيتشا نما موتم في حواسا الدان ليبو أسفنه بودنو تولي الركعة جتشو لا لجر نما حواسا في ربي نلي أدام فجأة سبك كان في دون هنتاتو جنة كسيت سرتي بالشيء على اللي جراجتها أكما قالين شجر الناس قوتين الناس قول عند ابني
وان كان كتالة مقالا كان هم درا ولف في النبي فكنان ولاقا كامي كان في دون أمو يروقا فتطر أكست وان كان هين تلشنا يجو راني ركون جدو كيناف جدو مقالا شجرتي أرقم جيتشا ديقا مسيداتي والقبتي كناف أمون إجاركون في كومي كالي سجرو هين هكا غرا ولين نفيس جنة أبدي قوتوك أبنا ورا غرا ولين نفيس تلله فندورة كيمجرا أرجع جرا ورا غرا ولين نفيس تلله قاعد إمام اسمي في هاتشوف ده ما جت جباب مت مما كتك اسمي مما لما تشتو ساعتك كبا دفع قالوا دي بيفسالك انتوري ينار قافو جدّات ملالا متشيسا توري لني قافل لني واتي ببرو لني كبفان أدّا قب آريس برو إنه الروكي جدّين مقاسات الروكي بقى تورتي أدا كنا بريتشستين على الأوف تورتي جدّين كنا فون توريف كنا يجتول أف مقالا شجريرو إجارو جرجر على إجارة بود ندامة كان سينف بفقار إن قاعد ممتوت سني ياسو في جتا قاعد ممتوت مقاي سني واما وام بكم سا كنا ورا ولين هوجن ولين بروفايل إساني كبينو ولتي فنانة في النجرة دندتي برمس إساني تيفي متنو إساني ولين جباب سني ديس تكفى قاعد إمام شيخ طاهر عبد القادر يأمني إسان كن نما عمري لله بالشاته عمري إساني جهاتما في ترباتما جدو جرى جنة المامنة إسان إنجاف النوان في جلالة المامنة دغري درا جامعة القرى يونيفرسيتي القرى يجان يونيفرسيتي مكة ترجمو قدانا كالدنيا تي يونيفرسيتي بيكما دغري درا نمقابو نما دغري وفي غفرتي اموتو بيوني عربا ادو اتهاجم نبرت دلق دوجتو من دا قدان بيتي تجاجلو ناو يجدي نما بيتي غالي جارمالي برنوتا غرغرا مغالا دريدوا مغالا شاشمنه مغالا اداماتتي منا برمس سلام منا برمس خلفاء الراشدين كدريدوا مقا اما فين بيكو شامين برو بكناهمني مغالا دسه همبولشا اكس وغوتو اثيوبيا كيستي منين برمسا اديلي في قرانا كولتي قبطو بنسي سودان ترى أولتو ترى ملك أساسابون بيتنا نما مسومسا ترى جارما إسلاما قداتو وقا صدومي شنيف كهو جنات تراني في نما تسقبي في بالشنان بيكمن نما أرجتة جرجرن كمن نما بالشات هذا كوري فلبربادو يرو موتوما بالشيس موتوما هوهات هوجنا مسن ورا فيلمي أمة مسلمة هوجنا أتوري ورا هيد عن اللي دررم أتوري كيسا نما توكو أكاسمس كوري وجرا وتشيفتو مجلس في النهاية كيسا تلله نما قود فرات عجو مقالة شجرت تدور فني هواسا في موتوما ولد يسوع دندو أكاسمس ربي في هواسا اللي باقي ولدت خليسونا مدن دو جنينا ما يتأمنوا جنيك عدمنا ودوجراتني فندورة كانت تباها جنيني سنة الجسيفنا إنجرا أما عارفينون أرجمنا جركوتا جركوي جودينا بالي لما واسم عتيف ديماني جراني شيخ طاهر إنهم يهدوهم بكجدي أبدنا كيساتو جماعة مسلمة وعسان كيما خبرتهم ما والله لماله نما كناتي نوتا أنمني جتن قادمان كن أركان مغرسيف عارفين موندا مرحبا جزاك الله خير دلون لساني قدينا باليتي مقالا شجر كيس أمو وقا شنتمي أول نما جراتي جت لما فان أستاذ يحيى أبا جبل ماسترز ديجري دراسي في ماسترز اللي برنوت أكاونتي تنما قبو هوجن سرموتو كوليجي فرقان كا مقالة شجر كيست أرجمونا ما هوجنو علمي شريعة اللي نمك أبو ولك أبا بوردي مقالة سبتها تري أكا عاصفة مدراتي وجا فريف بوردي هوجنو الآن ما بيكمو ناموس قارف كقومس هوجن ساتين نما بيكمو كليسا هوسبيتالا سينة أوبراسيوني قد أميج إساجرا سورة إساء كأي واسط برنو إرجع جرا رجعت وإساء جتة نمني بيتني أسمان علماء كنا
akka afiyaa kadhattaniif dhaamsa isinii dabarsee jira. Utuu jiraate fuuldura keessa isinii kaafan. Sadaffaan Sheekh Naasir Abdallaa jedhamanii barumsa idileetiin kutaa 10 ilmii shari'aa hin qabanii khidmaa uummata islaamaatiif kaka'umsa nama qabu magaalaa Burraayyuutitti walitti qabaa boordii ta'anii waggaa 4 tajaajilanii jiranii yeroo tajaajilaa turan kanatti ammoo mootummaa fi hawaasa jidduutti cheenii jabaa sansalatii jabaa ta'anii nama hojjetaa turanii nama gaarii tasgabbaayaa nama jeequmsaa fi balaa hin barbaanne hawaasa muslimaatii fi mootummaa walitti kaleessuudhaan nama gahee guddaa qabanii nama amanamallee jechuu barbaannaa isaanillee dhimma hawaasummaatiif har'a nu biratti argamuu hin dandeenye namni fira isaanii balaa konkolaataatiin nama ajjeese sababa san gara magaalaa Bote yookaan Alamxeedhaatitti deemuu isaanii bilbilaan nu hubachiisanii jiranii jechuudha. Sadaffaan Muhammad Ali Nadhiisoo Sheekh Muhammad Ali Nadhiisoo digrii duraa Yuunivarsiitii Afrikaa Aalami International African University Suudaanitti digrii duraa nama fudhatee akka digrii duraa fudhateen akkuma Sheekh Xaahir Reefi ibsinee biyya Arabaatitti dandeettii Arabiffaa kanaa fi dandeettii hooggansaa qaban waliin oduu hojjechuu danda'aniif carraa qaban biyyatiyya misoomsuun hawayya jedhanii Charity Association Organization jaarmaa jedhamu hundeessuudhaan biyya keessatti yatiima hedduu gargaaruun ijoollee abbaa fi haadha hin qabne hedduu gargaaruun dubartoota abbaa warraa irraa du'e daa'imman waliin rakkatan gargaaruudhaan nama beekamanii dirjitii kana hoogganuun waggaa 30 ol ka tajaajilanii fi hooggansa irratti nama gahumsa gahaa qabuudha nu keessa waan jiraniif ol jedhanii fuuldura kanatti baanii hawaasa kanatti akka nu mul'atan maqaa rabbiitiin isin gaafannaa Sheekh Muhammad Ali Nadhiisoo fuuldura kanatti as nu ba'a. لا أبا أدفن الله أكبر الله أكبر أصلها تعلم إذا نتاب سكنه أكنت نتاب أبشر ورجل شو ما دلنا لسويت شو إساني شنفة محمد دولاتي محمد دولا برمسا إدليتين كتاكو الألماء برمسا شريعة عمو وان لبو فيتين عذاب الرأو فتسو في جنة وان سجيس وان بددتنا مقامو علمي ديرتو قباشو باتو اللي نما أرقيته تسقبي في فتونا خدمة ديني قبو نمني كون نما يرو دمساچن السماء سن اللي غاية قدى تقاتيك أبسو خرا نقاعتين دمس سورتي أبسون خرا نقاع على كمباني نما درقا جيسا تسقبي سافي كالتي قبسي جيتشو لا محمد دولا يوم نقول جيجرات أصنوبي جزاكم الله خير. الألون لساني شواليتا أمبو ون diversity اللي جرى بكرن دينه لسان الألون لساني أرسيلا. حجي في أمرا فدرالا وجا شني في أكنا نما هو جنة تسقبايا في نما بالشات هذا يود فني أسجاني جراتنا والنهاجر أني فندرة كلام نهاباني والنوجر جزاكم الله خيرا جزاكم الله دكتور محمد صالح دكتور محمد صالح ديجري درا يونيفرسيتي أفريقيا انترناشونال يونيفرسيتي سودان أنا مفروض PhD إساني مينيسوتا انترناشونال إسلاميك يونيفرسيتي أنا مفروض هوجنا ميديا هاملتون كنتان درجة جيسا فتونا في بلشينك أبو دكتور محمد صالح فندورة كانت كنوبات المقارب بتين سنغافنا شمسون أبسا ماستر سيسا ماسترز اوف بيزنس ادمنستريشن نما فدته وحدة الأمة إن جيو جل مكيستي هو جلسة والآن هذا تسقبايا في نما قوقا ما هواسك أبو كسمس بريسا والده سديتي جتان شمسو دابسا فندورة كانت تصوبها أسي إنجنيس شيخ شعيب حاج حسن عالم علمي هالكاتين بيه كمان علم بالشاتا عمرين اللي بالشاتا إماما في خطيبة مسجدات كنتراني في نما رجتي نجاه جعلته في نجاه عم بيه كماني شيخ نكينا فندورة كانت تصوبها جزاكم الله خيرا من قد دودا
كرانفا دكتور أحمد حسين فيزيكس الآن PhD قبني دكتور أحمد حسين دلتا RCT في جراتا مقالا شجر كتا لقت آفوتي أمن برسيسا جرو كندرو قال إيرا يونيفرسيتي ديلا كيسة لما برسيسا تريفي ماناج ديبارتمنتو تافي كوليج وان غرغرا كيسة يونيفرسيتي كيسة لما هو كان أتوري دكتور فندورة كانت المباع أستاذ عدنان جعفر ماسترسي ليدرشيب ان لما قوقم حواساك أبو لما أرجتي نجا جالتو أمس NGO روح الإسلام جام تورتي هو جنات إيه لما هجتو جتشا درجة جمال أصله بهجرة محمد أستاذ محمد دولا علمي شريعاني أباني قللتي ولدتك أبا مجلسان مقالات في اللي كيست محمد دولا جزاكم الله خيرا كان فكاتا قائم توتي كيف شمسون أبسا نما فرطلو الرعافة كانين نانا كوبان كانيني بك دندنين أنت إف نمون نكون فندورة نتر كام فتشيساني كتالي مقالة هفاني لنو إجارن جنة أبدني سنة إيه سنة أكان عمر كنيستان مقارب بيتني سنغافن هركا خاصو نغرسيسا نمر كنيستاني سورة كيس قلت فيديو كيس نقلت كان سرت الله أكبر الله أكبر أما أسمتي إنسان جباني أنتو درتا بريسا في كانتا كجلو وللمرأتني مودي أني اسن الرافون ركو ننجر إذا سجل إمر كناهم بودا متسلا ودو سجل إني إمر كناهم إيش حجاسيف لما دعوة ضعيف يقولوا أفيري نسوي لنا يارو تربو مسدد والتجين ومساعمة أكاتا نتيجة اللي باسني أكجبا قابني أسبت باب نقوني في جهمنا نكاتم العالمين مالي أمتين موت كلام نقول كتا مقالات جارم كتا مقالات جارما أشوفه ده أنا نجارما أساسا تقولفا وقول أساسا سنقولفا أكسمت akkasitti tartiiba taha ammammoo wanni nuti keessa jiru qaamni magaalaa kanaa fi shaggar kana keessatti sochii jabaa amantiidhaanis waa hundaan dhaabbatu isaan kana jaamee manni marii oromiyaa calalee nama 27 keessaa calalee ba'a nama 27 dhiheessinee kutaa magaalaa irraa miseensota waamnee mari'achiisnee obboleessi keenya hamma harkaan duukhuni wallee guyya san hin jiruun kutaa magaalaa yaamnee kutaa magaalaa yaamnee mari'achiisnee eegas booda koree calallii keessaa baafnee manni keenyaas koree calallii hundeessee itti deebnee waltajjii 5-6 manarratti dhiheessinee ciniinnee laallee ummata majlisaan deemu ummata shaggar keessattuu magaalaan shaggar magaalaa finfinneetiin garaagarummaan qabdu jechuu ol ta'e جنات مقالان شجر إنتو موسى يفنون دي موسى حيوتا غرغدا بكبراتي خلانيا خفني خخيستي قالتنجر خبك كبيروتي بكبرا مجلسني فنفني لا خقادمي مجلس فدرال خجلجرو نموت بكبرات اتحاد ممن عيسى شجر عيسى يو مسيسي مدبرس شجر كان حاجه سني جنني لما ججبا اسان كن شفتي هندق قبنو نتي دلغا بيروتي سني قبنا
مجلس شجر كنا فدي جمر شريعاتي فدي جمر شريعة تكون ثاني عنقو ورفعومي دير كمر رب العالمين أنا بعد أن جنة خام من قدوت ترجني أنا عنقو فدو وصوجو وما تخنا ديهس غير ثاني أكو ما خيسان كانت بين مجلسنا أوروميا أبلو بيخي أبلو واللالتي نصون سهنجت لسنسوتا كتا مقالا روامنيتو قارما ما خنا ديهس چلن أكاتا خناني إهاتي إن شاء الله مقالا شكرنيش إيسان جنت كوري هجرا وچيفتو نمكو رسدي دكتورة ببكمو علماء ببكمو فلدورة خيساني قرطان أكسد ديهسني سنيف هنگا اتدامنو وقو إسان ودجان أمانا مسؤولية بعد أجلتي ورماحين تنتدامنو أكسمت إساني وجينيس ثاني أكهنگا إسنين سنو غرا مدركتي نفيرا أجمرت إساني ستجارو فني دام سجرات إسني قبني دام سا خينيا إسني قبني خولمائيت إسني قبني بكما في قبجما شيخ خينيا عالمة تجافتما دعوة في برنوتا شيخ أمين مرو أسمان سقنتا غرا سانيت دبرسيتين إن شاء الله غرا بودات يعني غرا بودات سن الرافونا نقدر يفتح سن الجنة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بويا أرآ بويا بريدة أكما جامع بويا سينال ليلة يرون اتوان كان قد آجر اللي يرو إذا برا جابدو في جمتو الليلة warri ar'aa filame amma kaadhimamaa jiru namni dhiheessaa jiru nuti mana kana jiru osoo hin ta'in majlisa oromiyaati kanallee hubachuu gaarii na fakkaata namni taa'u kun majlisa oromiyaa aangoo isaatiin calalee ummata kana nu duratti dhiheesse dalagalleen dalagujilleen hujuma isaati aangolleen aangoo isaati هاتي جدو نما سديو تاتي ملي عند سانين بيخل انيو دولتي في مجا اسين دابتي في نما سديو فقط من اسكي سانين بيني غرين ساني نما نقچيلو تبيو بدو مقبي بيو خجي شيخ طاهر استهي يحيى استهي ورما سيد دفين كما كايا ما ميسانيس شيخ ناصر سن قفن بيخو عندني بيخ جرحان إثيوبيا وخيسوني في الليو جان جرحان ولين ابن جريو جان نمالن أكاسي بيخا أكاس بهو بدا جيتو فينجي أكما إثيوبيا تيو بربادن جرا بربادا مجيء شو خنافو ومجلس أوروميا قول يخنا الرتي يادا ديغرسا يادا وان كانت إمسودا منخون خنون بريدان ومارا كون قبو يروم كيس جرولين يرو هدو همتوتي مقالان شقر يوغا يسيم بوري فمتو نتلين نمتائل وغمدين راي لكن غمچون كينيو نمافي لبو تينيو جدو تي نمدي كي بيخون جرو نبتين انديري كنتي غمچو قبو هواسي توكو جارمو يرون تنشمتو وننجوف مقالان أكو بوري فهمتين تركان في تكا تكا تفوت أتمتي خيسا وأن أمة إسلاما مفتشيسة نجرات أنا يو والقا والصبوبة أني موليك كجبوبة أني مليه دوبالا فجرتو وأن أمة إسلاما مفتشيسة نموني في لمخوني في والرفولة خيني دراتان والرق آمني هواسا إسال لاجو هندي حواس قام خنا وجين مفي إسلاما تنلي والآلاني دقو قريو جرات اللي ولين سري سنجنيتي خجيل أبدي أكسي قمنا اللي وأنه خنبوري فمون جها خنان قامني بتناوي توكو وهي اللي سري سواني دنديني
nama wajjillee haasa'uun isaa waan ulfaatu qaamni har'as ijaarre hoon islaamallee bakka bu'ee qaama dhimmi laalchisu wajjiin haasawee rakkoo jirtullee furmaata godha jennee kajeella wanni bakka kana sharrakneefis kanaaf qaawa tokkicha kanaaf biyyi oromiyaa shaggaris dabalatee akkuma reefu asii jaamu hawaasa muslimaa kana malee shaggaris garri isiin tarkaanfattee kophaa deemtu hin jiru waliini malee shaggar guyyuma dhalatteen islaama mufachiisulleen bareedaame nuti akka nama waa'een biyyalleen waa'een hawaasalleen isa laachisutti hawaasni magaalaa dhalatte itti ililchee gammadee simatee waan barbaachisu wajji dhaabbatu qaba malee mufatuun qabu waan ju'utti amanaan akka nama tokko magaalaa dhalatte gammachuun ilma dhalate wajji guddifti oromoo rakkana aadansi ilma dhalate gumaata kennitee fi kennaa kennitee fi ilma dhalate wajji guddifti akka oollatti akka hawaasatti magaalaa dhalatte tana waliin guddisuuf qaama amma filamee wajji qaamni mootummaa hajiru tahee mufannoo ummata islaamaa san sirreessullee hajeel kana qaawni nuti guyyaan irraa guyyaa seenaati jennuuf nuti akka hawaasa muslimatti yoo waa'een keenya wanni nuti hin qabne ramaddii isinii wajjin qabnu ramaddii mootummaa nu ramannere isin akkana wakalaame damooza nuun kenne kursis nuun kenne akka caasaa mootummaatti akka hujiitti immoo nama tokko ka isin ramaddan ka damooza gootanii fi gadiini akka reefu inni juudu akka reefu obboleessi keenya dubbate waan nurraa eegamu siyaasaan dalagaa keenyaame aangoo barbaaduun hujii keenyaame hawaasummaan misoomni nageenyi jiruuf jireenyi ummataa kanuti amma dura keessaa hafnilleen hin jiru ganallee haafnulleen hin jiru yoggaa tarkaanfannu faana wallaalaa nutillee abboota jennee reefus abbootummaa wal kaaduu hin dandeenyu wanni hojjennu kun abbaa kiyya dhiiroo ni mufachiisa abboonni keenya waan kana akkamiin laalan eega hawaasa tokko ta'an marii takkaan wanni wajji hojjennu kaayoo biroon qabnu nutis kaayoon teenye tanuma deeggarsa kennu waan nu laalchisu irratti siyaasa irratti deeggarsa kennuu hin dandeenyu misoomaa fi nagayaa fi hawaasummaa irratti deeggarsa kennuu dandeenya deeggarsa saniin dhaabbatu kun immoo isiniif jecha osoo hin ta'in mootummaaf jecha osoo hin ta'in dirqamoo amantiin teenya nu ajaju fakkeessuu fi yoo waan tokkoof osoo hin ta'in dirqama amantiin keenya itti nu ajajuun qaawa qabnu keessatti waan deeggarsa godhu hin dandeenyu deeggarsa kennu kanaaf majliisni namoonni nu keessa takkaa'uu amma alarraa nu laalaa jiru haganaa laaluu taa'u magaalaa shaggarta majliisa masgida islaamaa hamma kana diide isin teeysanii wajji haasoytanii hajuu jiraa beekama dhufuuf ta'a gowwallee tayaan deemnu beek gowwallee ta'uun barbaadu akkamumatti majliisumaa asif filtanii nama du'ee jiru masgida diigamee jiru hajuus tuulaa akka ta'ellee ammuma beeyna oguma teenyu kanaawu ammoo haalarra caalu maaltu irra bu'aa qaba majlisni oromiyaa maal laalee waan kana karoorsa hawaasa gama nageenyaa fidu gama tasgabbii fidu waan inni mufate san araarsu majlisni oromiyaa haayoo haayate waan imaammate bakka kana keessatti qabaachuusaa waan maluuf deeggarsa kana godhuun akkasin nurraa eegama jechuudha kanaaf bakka kanarra qooda fudhan rakkoon ni dhuftii beek maa dhuftii bi akkami keessaa baaneedha wanni jawaan nama halaakame akkatti halaakame hin gaafatini kana jaabahe akkatti bahe gaafadhuuti kabade badee akkatti badee hin gaafatin kammoo badii keessaa bahe aboo haraa kamiin baate akkami baate san gaafadhu jira rakkoon maa dhuftii akkami keessaa bayanii kuni waan majliisa arrafillee fi majliisa oromiyaati fi
qaama dhimmi ilaalchisu hunda eeggatu irraayi. Nuti wanni barbaadu magaalaa takkatti illee mufataa deemuun feenu. Magaalaa jaaramte san gahee teenya namni islaamaa dilli amma lakkaawamu kun magaalaa tana keessa waan jiraatu baay'een namni waan jiraatu masginni reefu lakkaawamu asin lakkaawamu 300 fi wahii shaggar kana keessa jiru namni kun hundi magaalaa tana guddisuu fi gahee isarraa eegamu keessatti akka hirmaatu barbaachisa. Akkas feena nuti sundi keenya akkas ta'uuf ammoo mufannoon hawaasni mufate sun toluu qabdi qaamni mootummallee dhaga'uu qaba jechuuf yoon hin jiru. Wal tolchinee wal qabannee waliin deemutu waa hundaafuu furmaata. Kanaafuu maaliif akkanuma jiruun akka itti jaaramtu moggaa takkaan rakkoonis ni jirti jaarmayaan dhaabdu rakkoon sun. Argamuun ni mala hujiin dhaabdu hujiin numa deemtu hujiin numa hojjetame rakkoo jirtu wal'aanaa deema namni. Kanaafuu namni beeka isaan tunurra hubata warra mootummaa turra qaree hawaasni ka isaaniiti hawaasni keessani rakkoos namni nurra hubatu isaani bifuma kanaan majlisa amma qaadhimamee irra muudamaa jiru kana waliin tahanii wanni takka takka akka karan bareedaa kara nagayaatti furmaata harkattuudha wanni barbaannu hundi namni kun nama gurguddaa nama halaafinnata qabu nama itti gaafatamni irra jiru nagayni ummata nama hunda yaachisa nama hunda durammoo abbootii amantii yaachisa akkasitti waliin qabnee yoo deemne wanni nuti hin goone hin jiru inshallah majlisa irraa shaggaritti filamee inshallah rabbiin khamilkiidha khahujiin sallee milkooytu rabbi isaan haa taasisu yeroo cimtuu gubbaadha filamanii yeroo cimtuu tana keessaa bilchalaan ufillee bahanii ummatallee baasanii nagayaa fi tasgabbii ummatallee uumuudhaaf waan dheeraa isaan eeggata nutillee akka hawaasa tokkotti akka ulamaa'ota as jirutti jara kanaaf deeggarsa barbaachisu goonee fi waliin dhaabbatuun bu'aa diinillee bu'aa hawaasallee bu'aa biyyallee jedheetiin akkasitti yaada galatooma majlisni arra muudama kennaa jira majlisni naannoo Oromiyaa. Namoota yeroo kanaaf shaggariif majlisa dhimma islaamaa ni taha jedhee muudu jira majlisni kun jechuudha majlisni. Yaanni dheeraan nuti kennannu waa'ee akkanarra yoo jiraate yeroo ufii qabaa tartiiba ufii qabaa. Tartiibni arra dhihaataa jiru immoo waan majlisni Oromiyaa irratti hojjetee hoota afeerrii tana laalaa qoodarraa fudhaa. Deeggarsa isinirraa barbaadu taasisaa je irratti nuti hadufne yooni dogoggoruu baadhe kana wogaraaf yoon dogoggoruu baadhe kana gaafii adda addaa qabaachuun namni yoo malu bakka sii qabdi sun bakka gaafiin sun itti ka'uu qabdu qabdi bakki sun akkanan hubadhutti jechuudha waan majlisni naannoo Oromiyaa aangoo isaatiin irratti hojjetee hoota afeerraa tanarra mul'adhaa na wajji muudaa na laalaa du'aayitti godhaa jeesan irra dhaabbanneeti nuti bakka kana jirru ammoo waan nama gammachiisurraa namoonni asitti dhihaate namoota gaarii. Leannoo nama sadii malee waan hin beeku irratti ragaaba nama sadii qofan hin beekne tokko asuun jiru afraffaan Sheekh Naasir jaalsanii waan saniin ta'in jiran hunda hin beekan. Inshallah jara majlisa ceesisu jeetiin amanaa rabbi nagaa isaan haa taasisu. نولي ربي نجانو هاتاسسو قالتهم هاي سنين جاء إن شاء الله. جزاهم الله خيرا بارك الله فيكم علماء عالم خينيا داعي كما شيخ أمين إبرو ثقافتما دعوة في برنوك مجلس فدرالا بدا قالتهم جناني والفاتنا عمري ديرنا جنان أكسوما سجنتي تريف خرج دابت أمرامي قرر أمسك تيانو دينا إيه أوكي شبودا سجنتي تريف خرج دابت أمري قرر أمسك تيانو تيجينا ولمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ورية شبه والفلاتي جرا فلانو كان كيست ورأس هنجر اللي قوم سيساريتي بروفايلي ساني رد أبتدي والفلاني جرو نما هون داوا كان كيني أما
namni 10 maqaa dhahamee jira namni 9 maqaa dhahamee jira namoonni hafan ammoo yeroo biraa walitti deebi'anii dipaartimentii addaan hiratanii wal hoogganuu jecha dura taa'aa mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa shaggar akka ta'anii hoogganan kan filaman Sheikh Tahir Abdul Qadir Allahu Akbar itti aanaa akka ta'an Ustaaz Adnaan Ja'far liidarshiippiidha hoogganni barumsi isaaniillee in affeera itti aanaan isaanii jecha barreessaan duraa Dr. Ahmed Hussein Allahu Akbar itti aanaallee goonee fi jirraa doktorri yeroo garii biizii waan ta'uu danda'aniif dalagaan isaanii yuunivarsiitii yoo biizii isaan godhe Ustaaz Muhammad Duulaa barreessaa itti aanaa godhanii filatanii jiranii Sheikh Muhammad Ali dhimma masjidotaa fi awqaafaa dipaartimentii kiyya calaqaan keessan ana Sheikh ta'anii jiranii Dr. Muhammad Saleh itti aanaa dura taa'aa dhimma shari'aati Dr. Muhammad Saleh barnoota shari'aatiin digirii waan fudhateef itti aanaa dhimma shari'aatii kun itti aanaa dhimma manaajimentii ta'aa jecha Ustaaz Yahya Abbaa Jabal rabbi isaan haa fayyisu itti gaafatamaa sabquunnamtiiti itti gaafatamaa sabquunnamtiiti Sheikh Shu'aib Haji Hassan itti gaafatamaa dipaartimentii da'awaatii Sheikh Muhammad Ali Nadisoo itti aanaa isaanii ta'anii tajaajilu warra hafaniif ammoo miseensummaan ammaaf qaadhimamni isaanii dabree jira dipaartimentii yeroo biraa wal gahanii teessoon horee kanaa teessuma hooggansa magaalaa shaggar ta'a hooggansa magaalaa shaggar magaalaan shaggar ammoo akka haala mijeessuuf maqaa rabbiitiin isaan gaafannaa san muftii Itoophiyaa Dr. Jaylaan Khadir ta'anii kabajamoo Dr. Jaylaan Khadir itti aanaa muftii Afrikaatii fi dura taa'aa muftiiwwan Itoophiyaa as nu baatanii Afrikaa iyyuu hoogganaa jira ulamaa'iin kenna insha Allah ta'ala Allahu Akbar as nu baha miseensonni as nu baha أكل سكاز أسمع أكل سكاز سكاز السكاز وانتو السكاز وأن نودي للتاني وآهد الله والله بالله وآهد الله تعالى على أن أخدم المسلمين بالعدل والمساواة بقدر الاستطاعة وألتزم بما يلزمني الشرع وبما يوجه إلي قرارات المجلس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك أهدي سينا أكا غارتي أمتا كدموف هكذا أمتا هكذا سكياتي أهدي كدموف ربي في أمتا في اللي أهدي سينا أهدي ربيتي أهدي ربي إن الأهد كان مسؤول أهدي من قافتما نما مرة والقديسة إجتوك اللالي أمتا والتكاليسة كان الرد دلقوف هكذا الليل وقبيسة
رب سنا غرغار آمين. رب سنا غرغار آمين. رب سنا غرغار رب سنا غرغار رب سنا غرغار اللهم صل الله أكبر الله أكبر. خلاص طبعا. بارك الله فيك. namni durataan itti aanaan durataa haasaa nu gootanii haasaa gabaabaa nu gootanii achi dura garuu wanni isinitti dhaabnu warri amma filamtan kun kutaa magaalaa 12 keessaa 5 qofatu majlisa qaba. 5 magaalonni 5 kutaa magaalaa 5 majlisni maqaa keessan hin dhaame Burraayyuu, Sabbata, Sululta, Galaanii fi eenyu nagata. Laga Xaafoo majlisni keessa akka jiru itti fufu. Majlisni keessa akka jiru itti fufu. Majlisni keessa diigamaa miti. Kutaa magaalaa sanitti majlisa taatanii fuuldura tarkaanfattan. Warri amma filamtan kunniin kutaalee magaalaa hafan keessa masjidotarraa nama hin jira jedhamu filtanii kutaa magaalaa nu ijaartu. Kutaalee magaalaa ammootu aanota nu ijaartu. Bifa saniin nu deemtu kun amaanaa rabbiitii waadaa seentan irratti rabbi sin haa gargaaru jedha. Itti aanaan dura ta'a haasaa akka nu godhan maqaa rabbiitiin affeerraa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور درسي شيء غني خواجه دكتور إيلان قدير تقبل فتوى علماء أفريقيا في أقسمة برتا من مري فتوى فدرال إثيوبيا أقسمة شيخ أمين برو أقسمة برتا مجلس أورميا شيخ جمال موسى جيلو أقسمة كيسمون كينياس كبجور موني برتا وني مقالة شجر أسيتين وارجم كويساني قالتوا ما يسمى جتشم بربادة إن شاء الله جا في الماني سمك جيفا موجي إتيس لين كوبريني أمو جبابو متى وني جتشو بربانو جتشو بربادو إتقافنا نو كان نمكن هدو فاتا داسي إن شاء الله نتلي وري تنتهي بهنو هاغدو يرو في حالي تي فيلمني في يرو نتي فيلمنيس مرتيسات وجي دعائي أكنو غوتن بربانا إن شاء الله نوس كنديسي تقافتهم ما نكن مخانا سرتي وربه أكا أجدني إسلاماتي جاءت وربه نهاجدو تكون ما أمتا ورئيس نهاجدو أكو ما شكان كان يعرف تابوتي مت حواسا في متما جدتي تكون ما أمدا ديتي أمو أكسما جاللا أمة إسلام جدتي أمة أمو في تكون ما أمة إسلام دران أمة تمس غريج ربنا نهاجدو جتشا سنيف إن شاء الله والتجيتي أنا تبلينا ولا غرجي هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا مجلس مقالة شجر كبجمو أدنان جعفر قالتهم جناني أصو جرا عالمة غولبات تندين ندرو برزانتي مجلس أوروميا وسيجا سدين كبا نانجتشا جرا جواب وسيجا سدين سندبرسني إكسبوت جرا اتيانو تيجي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابتيت من دبدغاري سنين أني كابو سا صديق الجواب هذا تقفى أبوليان كينيا إلمان كينيا